nama dhuunfaa tokko kutaan walitti hin fidina. Sababbii daldala miidiyaatiif jecha gandaaf ganda walitti hin dirina. Kaleessa eessa turtan? Kaleessa sinin mari'anneeti, kaleessa guruppii godhameeti. Si'a meeqa, si'a sadi, si'a afur waa'ee mucayyoo tanaa, si'a afur, si'a shan guruppii godhee aniin kun. Si'a afur, si'a shan gargaarsa isin kadhachaan turre. Ozi. Gargaarsa isin kadhachaan turre. Mucayyoo tana gargaaraan yoon jedhu maraattuudha jedhaan turre, isin qamaacaa jedhaan turre. Fayyaan qabdu jedhaan turre. Miidiyaa kanarratti an si'a afurii sadii waan akkanaa gima chaalenjiin gama maaliitiin mucayyoo tana bira dhaabadhaan himee waan kana push godhaan himee haa jijjiiramtu abdii arsicha jedhaan turre. Kaleessa eessa turtan mee laas ayyaantu kaleessa namni har'a akkanatti arabaarrabee fi dhimma arafaatiif dhimmamaa ture. Kaleessa eessa ture? Abbootiin qabeenyaa kaleessa eessa turte? Warri har'a bira dhaabatanii quuqaman kaleessa eessa turan? Afaan baheetu kadhadhaa ture mucayyoo tana Hamzaa Ibrahim. Afaan bahee afaan kiyyaan ani yookaan fi nama biraa ittiin kadhanne Arsii ittiin kadhanne Harargee jedhee ittiin kadhanne namni mucayyoo tana gargaartan an akka nama tokkootti waan danda'uun sappoortiin godha as biraan hin gaha achi booda namni waan haganaatiin gargaartan jedhaan turre kadhachaan turre kaleessa. Meeqa keessan kamtu nama 5,000 afotti nama 4,000 afotti piroomisii naa seentanii anaaf abdiin as gammachuun waraqaa harka qabadhee kun dinaara 100 dinaara 1,000 dinaara 2,000 ani mucayyoon tun bakka isiin yaadde gahuudhaaf birri 4,000 akkasitu barbaachisaa. Birriin biyya ormaa biyya yookaan Dubaay biyya akkasii waan haganaa tana push na godha haga birrii 400 mee gargaarsa goonee fi sababbii kiyyaan erga miidiyaan dhufti haa jijjiiramtu jedhee kadhachaan turre kaleessa. Yeroon waraqaa qabadhee muudii na qabataa turtan eessa turtan kaleessa? Muudii gargaarsa waan biraatiin an waan haganaa hin qaba waan haganaa hin danda'ani akka obboleessaa biraan dhaabadha waan kana olii immoo anillee hojjetee bulaadha nama qaxaramee dalagu nama biyya Arabaa jiru kaampaanii dhuunfaa kiyyaan qabu qabeenya kiyyaan qabu waan danda'u mucayyoo kana puushin godha na gargaara jedhee miidiyaa kanarratti hin kadhanne hin dubbanne waa'ee dhimma mucayyoo tana na gargaara jedhee akkanatti taa'ee laayivii kun an kuma kenne an 500 kenne an kuma 2 kenne an 800 kenne jedhaa dhaqanii galgala san wallahi azim miidiyaa kanarra kuma 400 guure kuma 400 birrii Itoophiyaa maaliidhaan afaaniin gastii seenanii ijoollee Harargeeti baay'een mootu seentanii an kuma takka kenne an kuma 2 kenne an hagana kenne an dinaara kuma 5 kenne nama takka lama mee bi namni mucayyoo tana gargaartan jiraachuu danda'a. Hinjirtan immoo ijoolleen takka lama ijoolleen Harargees ijoolleen takka lama namni galata andeeffadhu namni na bira dhaabattan hinjirtan. Waan sanirra hafi kuma afur achirratti guuree kuma 400 achirratti guuree keessaan gaafa dhaqee gaafadhu nama takkatti bilbila narraa kaasu dhaqa. Dhaqasadhaame nama takka bilbila nama haganaa keessa kuma 4 achirratti guure san kuma 400 Itoophiyaa ajandaaf nama kuma 2 irratti keessaa yoo dhaqee gaafadhu nama takka dhabe namuma takka ekelee bilbilee beekmee na dubbisi gaadhin mareefu sanii fi hin ergan jennee mallaqamee saat hin ergan jennee taaneen illee saat iskiriinshot godhadhee dalagaa kiyya hiikee gammachuma mucayyoo tanaatiif jecha waan biraa walitti hin qabnu obbolummaan na gammachiise yoo isin jijjiiramte yoo isin gammadde waan jedhuuf jecha dalagaa kiyyatti dhabe keessaan dhaqe ekelee akkana naan hin jennee mallaqa san saat ankuma 200 ankuma 100 keessaa yoo dhabu saat eegasi maal godhee wassaneen ani hojjeta ani taraa tokko nama taraa yaani damooza yuun qabu dalagaa ofii kiyya walii gadi batbatti jedhee jarkii gurguradhee yookaan bulu xaaradhee fiigee walii gadi biyya Arabaa sammuu kiyya maal hime abdiin na bira jira yookaan saahiba kiyya waan qaburraa waan kisha kiyya keessa qabu yookaan birrii 50 haa ta'u 40 30 haa ta'u isteeppiin kiyya jalqabaa mataa kiyya of hime maali mucayyoo tana Somaalee keessa gaafa achi baatee akkuma taatee haa dhuftu ajanda magoonee Finfinnee kan haa dhuftu achitti illee nama itti kadhanna isteeppii jalqabaa achi dhiisuu irra bakka sanii yoo ofumaa kiyya neeraa kiyya kiisii baasee jedhee eegaleef amma argee ummata kana jedhe amma argee nama kana nama gargaaraa hunda argee waan kana itti dhiisee ofumaa kiyyaa yoo itti deeme hoo ofii
kiyya ofiin mari'adhee eenyu na biran harargeen na biran dhufnee na biran dhaabanne Arsiin na biran dhaaban ka dhaabadhe jedhu haa dubbatu hin jiru tokkochi yookaan nama angalateeffadhu lama sadii jiraachuu danda'an ijoolleen hararge kan na bira dhaabatan gaafa akkana jedhee ofii kiyyaa murteesseen itti seenu akka godhe anamma irraa dubbatuuf illee miti isinii galee gaafa akka godhe kiishaayyuu haa qabaadhu Somaalee irraa galchee paaspoorta isii baasee fi Somaalee irraa galchee wantoota kanneen hunda waan isii barbaachisu kontirool godhee paaspoortii isii harka qabadhee laayivii seenee ammallee guyyaa lammataa sadaffaa laayivii seenee ajandaa godhee karoora kiyya waan ofii hime kun beekaa nama of biraa dhabe ofitti me laayivii seenee osoma laayivii irraa waan akkana haasa'u rabbi galata yookaan fi akka carraa namoota aslii warroonni walitti wal gruppii godhanii yookaan kadhatanii maal jedhan nama tokkochan agarre ofii kiyyaa laayivii seenee deebi'ee ammallee laayivii seenee akka tasaa osoo haasa'u Mariyaam keessaan na dubbiste Fatii mucayyoo kana faana rakkataa jirta mucayyoon tuni ani viizaa kaampaanii waan akkanaa qaba dhuftee dalagatti laata naan jette gammachuu keessanii himuu hin danda'u gaafa san lamin namni 5,000 nu taazzabu dhufee nutti kolfu nutti taphatu kan gargaarsa ani yeroo san hunda akkasii waliin rakkachaa bahe nama takkan agarra kanatti waan taazzabu qabdan gaafa Mariyaam keessaan dhuftee ani hin dubbisneeni Fatii mucayyoon tuni hin dalagatti itti amantaa waan akkanaa viizaa hin qaba hin fidaani naan jette gaafa akkana naan jette akka ana gammade ana beeka waan an gammadee gammachuu yeroo sanna dhagahame anatu beeka gaafa isin akkas naan jette gaafa kana ofumarraa dhiise ummata kijibduu fi kijibaa kanneen hunda isaa maaliifi ani achi Somaalee kaasee aga paaspoortii waa hunda baasee namallee itti kadhadhu hanga achi saniin geessaa achirraa waan hafummoo Mariyaamiin jirti allaqa waa'ee dhimma Arafaati namni takka Harargeen boolla Arsiin abbaan eenyu wanni feete waan feete haa taatu dantaa keessan jedhee gaafa san itti dhiise taajjabe isinii galee gaafa Mariyaam akkas naan jette irraa Somaalee kaatee hanga Finfinnee paaspoora baafattee waan na feete taznaannaatee zanaa jettee hin dhufti namni ani itti gaafadhu hin jiru jedhee gaafa san irraa ri'iisii Arafaatii cufeen nama baan ajandaa kanaan waa'ee kana taaptaap godhame dhugaa beektanii waan beekuu qabdan waan ta'eef ergaa wanti kun hunda cufee ijoolleen nookaa keessaan dhufanii ijoolleen Harargees akkana goona akkas goona akkana goona jedhaa turan sun nama takkan agarre kadhadhe kennuu silaa namni takkatti waan takka akkana godhe hin jiru mucayyoo tana sun akkasi dhume bira kun amma kaasuuf illee miti dubbiitu nama kaasisiisaaf yookaaniif nama dubbachiisaaf dhugaa beekuu qabdaniif gaafa an akkasi kadhachaa ture gaafa an akkasi rakkachaa ture mucayyoo tana faana namni takkattiin dhuftanii na arrabsuu malee isii arrabsuu malee maraattu jechuuni malee anaan dhuftanii faayidaa jechuuni malee waan biraan hun jechuu malee namni waa'ee takka waa'ee isii sappoorti godheeru jabeessee jiru sappoortii miti jabeessee jiru hin jiru nama takkaa lama namni galataan galfadhu keessaan ijoollee Harargee Munaa Harargee nama lama isinii maxxansa nama kana lamaan kan na gargaarillee na bira dhaabatillee yaadaanillee waa hundaanillee Fatii ansiif jecha jedhaa kan na bira dhaabate kuni hundi ammoo ijoolleen ajandaa bada dabbaaliif jaddaaliif jinniif jaankaan amma walitti yaatanii macaqariyyoo akkana goggootan kun gaafa san eessa turtan gaafa isheen akkasi rakkataa turte ishee iyyuu dhiistanii mucayyoon tu rakkadhe hin jenne an gaafa afaan bahee na gargaara mucayyoo kana bakka akkanaa geessuu fi ani mootu haqimii hin qabuuti haqimiin an qabu hagana waan haganaan gargaara waa hunda sii fitee fi paaspoora sii baasee fi Finfinnee fida Finfinnee irraa viizaa dalagaa fi mana madaam deemtee dalagattu gaafa jedhu eessa jirtan mee gaafa san eessa jirtan isin har'a kalafaa baatanii har'a mucayyoon teessan kan isin mul'atte har'a Harargee akkasitti quuqama ta'uufiin kan isin mul'atte kaleessa hoo eessa yeroon an akkasitti isin kadhachaa ture san haa ta'u ishii har'a kana har'aamma itti deebina sun akkasitti dabre mucayyoon haa galatoomtu jidduu kana keessatti ani rakkadhee osoon